Barno sangga ta rani berade. Irom berdusanitti hedduu maatiin kiyya bakka fagoo dhaqee waan hin barachuu hin dandeenyeef hedduu cinqamanii. Cinqilaa tulay. Kitulay. Ati amma waggaa 34 jirta. Akkamii fuutee moo? Ragadiitu amaraatu nafeeti kalmana maantaatu taqaali qaamalee silaa karteetti naana dunyarra. Ani maatiin kiyya maa cinqaman jechuudhaaniif odoo waan takka hin dubbatin guyyaa akka gammachuutti noolaa namaa kasi dhufaa fuulli namaa kun yoo fuula gammachuun gartii rakkoodha galgala ibidda agartaa. Bakka akka nama hedduu haala yaaddeessaa akkasiin dabaree yeroo sanitti anumaatu bakka ilaachi. Abshir. Dunyarraa galee intalma namaan taatu taqaali qaamalee silaa karteetti naana dunyarraa galee takkaana garreeyuma. Jeesuun dange maali ilaalchi namni namoota kanaa qabu gadaanaadha. Hai gada waktu takhanya khabajamu akam jirtan nagaya fayya qabdani ya dakhay samale nagaya qabna yaro dheeraa daf sinirra badee ture sagantaaleen gaama haree egalu kana hundarratti yaro dheeraa sinirra badee ture tun dirqama natta maali fi dhiifama isin gaafachuun qaba jaalalaa fi khabajaa waan naa qabdaniif jaalalaa fi khabajaa teessan haaroonfachuun barbaadee yeroo hundaa'u arrantana keessummaa kabajaa keessummaa qaalii ta'e jechuudha. Nama qaalii qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Keessummaan qaaliin kuni huno akkuma na biratti harkaa jirtan keessummaan kun keenya kun kan beekamu maqaan isaa Dheeraa magaalaa Galamsoo jechuudhaan kan beekamu Galamsoo dirra kan hojjetu. Kanaafuu keessummaa keenya kana wajjin wal isin barsiisuu barbaada. Keessummaa keenya kana kan wal bartan isumarraa waan ta'eef jecha isaa wajji wal isin barsiisuuf gaafiilee takka isarraa hin jalqaba yeroo nu kan ta'e gaafii deebii kana fakkaatu na waliin godhuuf hayyamaa ta'uu keetiif galatoom. Ati carraa kana kan nu keetiif hedduu galatoom. Hayyee mee Dheeraa magaalaa Galamsoo jechuudhaan beekamta. Maqaan kee guutuun eenyu? Maqaan kiyya guutuun kan maatiin naa baasan Faisal Muhammad Hamid jedhama. Maqaan kiyya kan Dheeraa magaalaa Galamsoo kan itti beekamu karaa miidiyaaleetiin Dheeraa magaalaa Galamsootiin jedhama waan hin dheeraa ta'eefin Dheeraa magaalaa Galamsoo jedhama maqaan kiyya kan namni hedduun na beeku yeroo ammaa. Okay, mee osoo gaafii deebii keenyatti seenin dura iddoon dhaloota keetii fi ijoollummaa keetii haalli ijoollummaa keetii maal fakkaata? Iddoon dhaloota? Ani iddoon itti dhaladhee godina Harargee lixaa aanaa Habiroo magaalaa Galamsoo ardaa duwwaa tokko keessatti dhaladhee kan itti dhaladhees bara 1979 haalli dhaloota kiyyaas dhaladhee waggaa 1990 eegan dhaladhee booda maatiin kiyyaas hedduu dhukkubsadee na wajjin rakkataa turanii haalli guddina kiyyaas yeroo sanis haala rakkisaa ture jechuudha. Dhukkubsadee waggaa 3-4tiin kee miilaan deemu eegalee sanjiduutti maatiin kiyya hedduu na wajjin rakkataa. Eega dhalattee dhukkubsattee? Akkuma dhalatteetti? Okay, waggaa 4 caala. Waggaa 4 caala dhukkubsadee maatiin kiyya jabuu na wajjin rakkatanii achiin waggaa 4 booda miilaan deemee deemee eegalee jechuudha. Amma waggaa 34 jirte jechuudha. Bara 1979 akka lakkoofsa Habashaa. Sanittiin dhaladhee.
as geechu. Okay, haalli ijoollummaa keetii maal fakkaata? Haalli ijoollummaa kiyyaa yeroon sitti immoo ani waggaa 4 eegan dhukkubsadhe booda achiin booda haalli guddina maatii fi haalli guddinni obboleeyyan kiyyaa haalli guddinni ilaalchaa wal qabatee rakkoon adda addaa naqunnamee jira. Yeroo san keessatti fatanaalee qormaataalee adda addaa jira. Achirra mana barumsaa umriin tiyya garuu geessu mana barumsa lakkoofsa tokko sarkaa tokkoffaatti kutaa takka maatiin kiyya naqanii achiin yeroo baradhu san keessatti rakkooleen adda addaa naqunnamee jira. Ilaalcha namni namoota akkanaa kanaaf qabu wal qabatee mana barumsaa yeroo dheetu ilaalchi namni si qabu ilaalchi ijoolleen barataa si qabu ilaalchi ijoolleen gandaa si qabdu namni guddaan si qabu yeroo san isaanii wal baruuf illee haalaan ulfaataadha. Qormaata hedduu keessan dabre qormaata keessatti wantoonni na mudatan hedduu jira. Okay, karaa wantoota si mudatanii ni dabarraa. Maatiin keessa nama meeqa? Maatiin kiyya nama 8. 8 nama 5ffaadha. Dubartoota 5 fi dhiira 3 qabna. Dubartoota 5 takka bichaa turne heerumni ta'an heerumte obboleeyyan kiyya dhiirallee heerumanii jiranii hojiirra jiranii fuudhanii jiranii hojiirra bakka adda addaa hojiif bobba'anii jiran jechuudha. Ati kan meeqaffaati? Kan 5ffaadhaan. 5ffaa okay, mana keessan keessa dheeraan atuma? Dheeraan anuma. Atuma? Anuma qofa dheeraan. Hundi anuma qofa malee kan biraa hundi aadaa fi abbaan keetis normaal? Normaal. Okay, ati qaaliidha jechuudha. Okay, mee haala ijoollummaa keetittiin si deebisa. Reefuun tana numa tuttuine. Ilaalchi maatiin keetis ta'e hawaasni siif qabu ijoollummaa keetitti akkam ture? Ilaalchi gama maatiitti wal qabatee maatiin kiyya hedduu neechaaf rakkatanii neechaaf hedduu cinqamanii harmeen tiyyaa neechaaf waan ta'e hin qabdu abbaan kiyyas neechaaf waan ta'e hin qabu halkanii guyyaa na jalatti galanii waan ajaa'ibaa na dhukkubee ummaan tiyya odoo karaa mana yaalaa warra dawaa habashaa fa'aa deemtu guyyaa sareen narra ciniintandaa jira hedduu na gaddisiisa keessa tokko guyyaa sanii na baatee obsana qaatee deemu jirtu yeroon seenaa sandagoo hedduun gaddee hedduun rifadee abbaan kiyyas namoota kana keessa akka ijatti na laala hedduu na yaada hedduu na cinqama maatiin kiyya obboleeyyan kiyyas hedduu na yaadanii keessaafuu dubartoonni obboleeyyan hin qabu narratti qoodaa yaadan narra guddoodha hedduu lubbuu ishii dura lubbuu tiyyaaf cinqamtii lubbuu tiyyaaf yaaddii hedduu bakka waa'ee ishii ibsee himuu hin danda'u ishiin jiraachuu jira galata ishii wallaahi kafaluu hin danda'u waa'ee ishii jechuudha. Kanaaf haalli guddina maatii kiyyaa hedduu na jajjabeessanii hedduu hojjaa qabanii. Akka mana keessatti amma fakkeenyaaf uumaa rabbiin akka fedhetti nama uumaa ammoo namoonni akka keetii hin jiran hin baay'atan qaaliidha jechuu dandeessa jechuudha isin. Kanaafuu ilaalchi jechuudha maatummaan gaafa duraa ijoollummaa keetitti mana keessa faasi dhorkuu fi kanaan haalli isaan itti mana keessatti si dhokoysanii namarraa faasii fageessan hin jiru. Maatiin kiyya waan kana yaadanii beekanii hedduu maatii kiyya waa'ee isaanii galata isaanii ibsuun natti ulfaata. Ijoollee teenya torbanirra ana bakka fedhan nageessullee barbaadanii manatti dhoysuu miti. Waan hunda kanan argatu waan hunda kanan hawwu barbaadanii hedduu naa cinqaman bakka yeroon baradhu san keessatti hedduu maatiileen kiyya yeroon karaa mana barumsaa deemu eenyu hojii deema eenyu hojii deemee gala yeroo baratee achirraa galu eenyu fidaa hanga jaanii karaa kanatti wantoota nama qunnamu ni jira hedduu naa cinqaman akka nan baradhu hawaasni akka hanga ollaa namoonni ilaalchi gadaana qaban akkuma jiranitti jee garuu namoonni hedduun walitti dhiyaannaa na jajjabeessanii na bira dhaabbatanii abshir naan jaanii bakka hunda ni geessaa abdii muratti naan jaanii hedduu haamilee na godhan wantoonni amma yeroo hedduu mana barumsaatti manni barumsaa keenya sun biqileen itti baranne
gaafa sanitti manni barumsaa baadiyyaa jiranii mana barumsaa lama jira naannoo baadiyyaa Galamsoo achi dhufanii baratan yeroo sanitti hanga namoota baadiyyaa dhufanii achi baratan san wal qunnamtutti rakkoo adda addaa jira silaaluu faa jira abaarsa maali namni akkanaa jechuufaa jira gisee baratus yaanni hedduu bakka yeroo namni tenshina si godhee silaalu cinqamuu faa jira hanga baatii lama sadii hanga isaanii wal bartu bara haroo keessatti wal bartee jideemtutti kutaa keessa taa'uu faa jira yeroo boqonnaa yeroo gabba'u kutaa keessa hanga isaan kutaa seenanii boqonnaa fixatanii ba'anii manatti aluma kutuma keessa teessee yeroo za'a tokko yeroo galtufa sodaa ilaacha bira qayoon gabbee namni kun girna jaa rakkoon sun hundi ni jirti. Girjee walitti qabamee silaale. Na laalu yeroo san sammuun namaa afaan ni jeeqamti. Kanaaf jeeqamuu ture hedduu yeroo sanitti rakkoo adda addaa narra ga'e hedduudha rakkoon san. Haala san keessatti boo akkamitti dabarte? Haala san keessatti wantoonni itti dabre maatiin kiyya abshir jabaadhu naan jaanii inni sodaatiin naan jaanii bakka yoon guyyaan qaraatii muruu geeffaa maaliif murtaa naan jaanii na jabeessanii nama na jala godhanii yoo karaan fagaate karaa kanaan deemu faa jaanii hedduu naa yaaddaan yeroo anamilee muruu faa qabaatte qabuu faa maatiin kiyya bakka hedduu naa yaaddanii hiriyoonni kiyya tokkos na bira dhaabbatanii jabeessanii mana barumsaatti manaan fudhanii faa nageessanii hojiin hedduu qormaata hedduu dabarre jechuudha. Okay. Haala akkanaa keessa dabarte jechuudha. Diboo amma ati amma waggaa 34 jirta. Akkamii fuutee moo? Haalli fuudhan wal qabatee fuudhes yoon jeerra wayyaa hedduu waa'ee fuudhaa sana yoon hime hedduun ni sukkannaa wantoota keessa dabre namoonni hedduun yeroo sanitti akka nam fuudhufaa barbaadanii jaalamaa kanas rabbiin akkanne hedduun namni jaalataa ati qaaliifaa jaaniiti bakka akka nam fuudhufaa waan fenne si gargaara jaanii na kakaasuufaa yeroo sanitti obboleettiin tiyyaas na jajjabeessiti ati qaaliidhaaf tuffataa naan jetti ani waan ajaa'ibaa ifin tuffadhe yeroo sanitti gadiif qaba namni maal naan ja'a fakkeenyaaf amma ilma namaa ta'ee umrii dargaggummaatti jaalaltii si qabdee yeroo dubartii takka jaala gaafatu maal sin jetti maatiin ishii sanitti maal sin jetti jee yaani rakkoon adda addaa acha keessatti na qunnama fakkeenyaaf barnoota fixee hojii xiqqoo takka irra oduman jiru nama tokko hojii dhayaannaa hojii dalaynaa garuu an hojjuma dhiyaatudha malee waan biraa hin qabnu hojii hojjannaa yeroo sanitti ilaalchi namni namaa qabu olola adda addaa faadhaan mucaan kun si jaalataa waa'ee keetti haasaa jaanii faa itti himan. Akka itti himamu moo? Akka namoonni ishii ani hin jaalan hojjuma daleen. Hojjuma daleynaa biiroo bakka takka daleynaa yeroo sanitti namoonni bakka nama walitti ilaalu tokko bakka akka fireendii tokkotti namni akkana mucoota na fuudhaa mucoota na jaalataa ololli jaamni jira yeroo sanitti ishiin faan dhaqanii jaaniini wanti na gaddisiisu awwaan hin quban qabne jechi ishiin dhuftee naan jette tokko giseen an bakka ani yaanne hoo annamaan waan jaalalaatu bakka qaamni hedduus mudatti waan jeeqameef hedduu bakka ishiin naan jette sanirra jaddee yeroo nan wallaahi fajjeesuu hin danda'e maali ilaalchi namni namoota kanaa qabu gadaanaadha achi jechaan na dhoyte nama keetii kanaatu wanni nan jaan deemtee naasoo itaati garuu akka rabbi beeka ani waa'ee jaalalaati ishii gaafadillee hin beeku namallee itti himee hin beeku walitti dhufeenya kana arganii namni dalagumaa fi waliin fidaa hojii deemu kanaatu jaalala itti fakkaatee namni waan jeen sammuu hedduu rifadhee hedduun gaddee hangan dalagaa sanillee torbaan tokko raafuun ga'e hedduu bakka dhukkubsadhee hundee jechuudha maali sammuun na jeeqamtee jechuudha kaan akkana jeen ejaan namni sababa jeef akkana jee yeroo nan dubartii takka dhalaa takkaaf waa'ee jaalaatti qabe akkam naan jetti maatiin ishoo maal naan jedhe edaan aniin kun nama mitii jaan gaafi yaadu ga'ee hedduu yeroo sanitti dhukkubsadhee jeeqame jechuudha dhukkuba san keessa hundu dabree
achiin sababa san hunda dalagaan hunda bakka akka achiin jijjiiruu fa'aa barbaadanii achiin bakka rakkoolee hedduun dabre yeroo sanitti. Ani gaa kanin dhagee fuudhee naan jaani mee fuudha kee kanarratti haala kamiin fuutee mudannoon fuudha kee kanarratti mudate maal fa'a? Fuudhellee fuunes jaamaa fuudhellee akkan jiru barbaadde waan fuudhaa wal qabatee namni hedduu yeroo isaan ani qarshii 600 qofan qabsa. Ani hedduu bakka haalaqalee fuudhu namni fuudha kiyyaawwaa yeroo sanitti obboleettiin tiyyaas akkanaan fuudhu barbaaddi. Hedduu naachiin qabxii sammuu kiyya dhuftee fa'aa na yaamtee mana na gorsitee fuudhuu qabdaa ati iftuffattaa naan jetti yeroo sanitti bakka ni fuudhee walitti dhufeenya naaf hin jirullee hin jiru namumaatti nu hedduu wanee fuudhee achiin namnis yeroo sanitti maatiin kiyyas hedduu na gargaaranii na cinqamanii na yaaddanii dura waan ani barbaadu hunda na bira dhaabbatanii namnis haa galatuma ammallee ilma namaa tokkollee gammachuu guyyaa sanii bakka waa ibsuu hin danda'u hedduu na gargaaran hedduu guyyaan fuudhee bakka fuudhee san hedduu na gargaaranii yeroo sanitti hedduun iftuffaddee bakka namaa gati an dubartii fuudhee ilmaan dhalee jechuun yaadillee hin beeku ni fuudhallee yeroo sanitti gammachuun ilmi namaa ijoolleen biyya alaa jirtu naannoo teenyaa hojii nu beektu gammadanii ta biyya keessaa namoonni abbootiin qabeenyaa waan danda'an na gargaaranii na bira dhaabbatanii humna kiyya ol sargii san maal jee akkasii himuun beeku hedduu yeroo sanitti san booda wantoonni na mudatan hedduu jira. Ani yeroo sanitti maatiin kiyya kana namni guyyaan karaa mana kiyyaa dhufaa baasii takka guutuu ilmi namaa mana kiyya irraa hin beeku gammachuu kiyyaa yeroo sanitti wantoonni na qunname hedduu jira. Fedhiin ilma namaa tun adda addaa akka ani gaqqabeetiniif ilaala waan feete ilaalchi yeroo sanitti bultii san keessatti na qunname yeroo bultillee wantoonni hedduun ni jira. Wantoota yoo sitti millee hedduu akka garaanaa balleessaa. Amma fakkeenyaaf yeroo sanatti waggaa rakkoon isii wajjin immoo abshir yeroo itti hamilee warras cinaa dhaabbatanii kan eeguuf ganama kaatee fa'aa dhiqattu jira waan akkasii jira. Bodduudha. Bakkaan gammachuu manaatiif bakka akka nama hojii bulee tokkotti bakka tuffii yeroo san dhiibbaa mana akkasii gootu namni kun dhufa maal jeetiin adda facaasa. Bakka yeroo san hedduu bakka odoo bultii osoo hojii ciisin fa'aa qaama guyyaan dhiqadde hin qaba. Takka bakka fuudhee maqaa nam tokkotti nama iccitii kana amma nama barnoota haa ta'u jeeti malee bataam hedduu yeroo rakkoodha yoo sitti hime bakka fatanaa hedduun dabaree bakka sammuudha hedduun cinqame waa hedduu bakka ani hedduu if gaqqabeetin odoo takka wajjin buliin baatii 2-3 waan barbaadoo godhe humna kiyyaa godhee ganti kiyyaas na jalatti hedduun cinqamanii mucaa nu jalaa maraataa yaadii namni kun ol deema akka nama ishee hojii bulittiin qullaa ka'ee qaama dhiqaddaa hedduu bakka waa'ee sadii waan hime hedduu nama gaddisaa garuu yeroo sanitti if gaqqabu qiyyaatu akka namiidhe wantoota san keessatti hangan bakka mataa na dhukkubee jechuudha. Abshir daawwattoota keenya kabajamoo jireenya kana keessatti mudannoo hedduutu jireenya keenya keessa mudate. Abshir sanbooda akkamii
Samboota ji'a meeqa wajji turtaniitu yaadda deemtan? Ji'a lama sadii yeroo sanitti hedduu bakka haala hamaa keessa garaa keessa qabaddaa namni maatii geemaa dhaga'ee cinqama jechuudha. Waan godhamuu qabuun ta'an na bira dhaabbatanii qabeenya qabanii na bira dhaabbatanii ani maatiin geemaa cinqaman jechuudhaan odoo waan takka hin dubbatin guyyaa akka gammachuutti noolaa namaa kasi dhufaa fuulli namaa kun yoo fuula gammachuun gartii rakkoodha. Galgala ibidda agartaa bakka akka nama hedduu haala yaaddeessaa akkasiin dabaree yeroo sanitti anumaatu bakka ilaachi. Daawwattoota keenya kabajamoo namoota kanaaf ilaalchi nuti qabnu ilaalcha fokkotaadha yeroo hundaa'u. Kanaafuu rabbiin uumaa akka adda addaatti nama uumaa. Uumaa tanarraa immoo uumaan ilma namaa uumaan rabbiin uume hundinuu uumaa bareeduudha. Ilaalcha akkanaa dubartiin ilaalcha akkanaa qabdus akka keessaa dhiitu ilmanumaan dhaamsa dabarchuu barbaada. Obboleessa keenya abshir takka ni fuuta atis akka ilmoo namaatti. Wanni akkanaa ka biraa akkan uumamneef namoota akkanaatiif akka kabajaa fi jaalala laattaniif gamanumaan dhaamsa gama kiyyaa isinii dabarsuu barbaada. Abshir. Haalli barnoota ilaa meeqaatti dhaabdee jirta? Barnoota hanga kudhanii baradhee yeroo bardu sanitti hedduu maatiin kiyya bakka fagoo dhaqee waan hin barachuu hin dandeenyeef hedduu cinqamanii yeroo kudhan fiitu hedduu abbaan kiyya hedduu yaaddaa mucaan kun ati deemee bakka biraa deemee baratuu hin danda'u yaa rabbii kiyya jee oduma du'aa ifaa godha yaa rabbii kiyya asuma yuunivarsiitii kolleejjii naaban ijaa oduma jawuu rabbiin hanga kudhanii baradhee kolleejjii dhuunfaa Galamsoo banee achumattiin diploomaa kiyya baradhee jechuudha. Abshir diploomaa maalirra baratte? Human Resource Managementiin baradhee. Itti hojjatte? Baradheetiin hojii mootummaa biiroo bulchiinsa magaalaa keessatti dalaga. Abshir duraan hojjetaa mootummaa turte ammaan tan immoo gara aartiitti seentee jirta. Aartii hojjechaa jirta. Abshir obbo. Wallahi waan san yeroo yaadadhe hedduu dhiifama. Gaafii akkanaa silaas gaafachuun qabu. Garuu immoo namoota hedduudhaaf akka barnoota ta'uuf gaafadhe. Abshir obboleessa. Amma gara gaafii biraattiin si dabarsa. Amma karaa aartii seentee jirta. Duraan hojii mootummaa hojjechaa turte. Hojii mootummaa ammas keessanuma jirta moo akkam? Numan jira hedduu gama aartii kanatti hin fiigu jira. Hojii mootummaa sababa hedduu yeroo sanitti hedduu warreen mootummaa naa cinqamanii jiran hedduu miidhaa san keessatti hedduu bakka waan hin keessa ture waan beekaniif hedduu naa cinqamanii yeroo haafillee yeroo takka takkawanii jaan malee waan odoon fuudhiin duraa fi odoo fuudhee booda rakkoolee jirtu ni beekanii sayirratti akka eegalan fuudhee hojii dalagillee hin jaamu numan dhaqaa numan gala bakka hojii mootummaa yeroo ammaa keessuma jira numan mindaa numan nyaadda garuu gama aartii kanatti gama wantoota akkana hojjetuutiin asoo dhufaa jira amma. Abshir namoota akka keetii dhedheeroo ta'aniif kanaaf ilaalcha hin taane qabaniif dhaamsa ati qabdu maaltu jira? Keessaafuu namoota akka kiyyaa kanaaf wanti danda'amu isin abbaa feetan caaltan nagaan bobbaatanii waan feetanii hojjetan ni baratanii sadarkaa guddaa ragaa dandeessan rakkoolee adda addaa isin qunnamuu danda'a. Maatiin namoota kiyyaa kana qabdan namoota dhedheeroo kiyyaa qabdan hadaraa mana keessatti hin awwaalinaa
abbaa fadan jaan abbaa fadan caalanii mana keessatti nawwaalina ollaan kabajaa kannaaf qaamni dhimmi ilaaluu hundi namoota kana jajjabeessuu qaba. Dubartoonni keenyas keessaafuu ilaalchi isin namoota kanaa qabdaniif hedduu gadaanaadha. Garuu nuti akka abbaa feene caallu wantoonni naquu nama kun hundi akka obboleeyyan keenya qunnamne barbaada. Kaayyoon kiyya guddaan amma wantoota nan dabre kuni obboleeyyan kiyya akka hin qunnamne barbaada. Akka qaalii ta'anii waan fedhan hunda hojjetuu danda'an akka baratanii dandeettii waan hundaa akka danda'an nin beeka. Tanaaf bakka jirtanii if hin tuffatinaa if jaaladhaa. Lama if jaalateetu abbaa jaalata, lama if jaalate nama jaalata. If jaaladhaa waan hunda ni geessan. Anis adaraa gara miidiyaatiin illee wantoonni kun hedduu hojjetamee jiru dubartaafa. Namni yeroo ammaa kana keessatti miidiyaalee adda addaatiin wantoonni adda addaa wantoonni nama barsiisan wantoonni karaa waan khayriitti nama yaaman wantoonni rabbi illee jaalatu wantoonni akkanaa hedduu jira. Namoonni keenya obboleeyyan keenya hedduu mana keessatti jira. Saayikolojiidhaan miidhamtee namni maal naan jaa abaarsa abbaati firrilleen ilaalchisii qabu gadaanaa ta'a. Maatiin gadaanaa ta'a, ollaan gadaanaa ta'a, hiriyaan gadaanaa ta'a. Garuu nuti arras borus qaaliidha. Bakka feene ni geena waan itti ni dandeenya. Rakkoolee naqunnaan kana akkasii namni nawwaa ammas bakka jirtanii falmadda waan abbaa fiixan caatan gabaabbattee fi miti umriin waan fiixi dandeessaa nin danda'a jee falmadhu sammuu ta'e hin danda'u hin jeeni nin danda'a jeetii falmadhu bultii jaarattee ilmaan akka feetanii horta ilmaan babbareedu. Garuu namoonni waan akkanarratti hedduu karaa miidiyaatiin dubbatti waan hafaa jiru jechaaf Roras hedduun galatoomfadha. Yeroo jalqabaatiif waan inni hawwaatu warreessaa gara miidiyaatiin wantoonni akka hojjetamuuf hawwiin qabu keessaa Roras YouTube hedduun galatoomfadha hedduun dinqisiifadha. Ammallee jabaadduun siin jaa. Hedduu galatoome. Faisal keenya gaafii waan ammaan tana kaastee irratti jechuudha. Yeroon itti if jibbee ture jette. Yeroon itti if jibbee lubbuuti illee if ajjeesuu hunda gahee jira jette. Haala san keessaa maaltu si baasime? Haala san keessaa namoonni haala san keessaa lakkii ati qaaliidha, ati jabaadha, namaa oliiti, namoota kaaniin gadii miti jedhee namoonnis jajjabeessanii akka ati onnattee of taate ammaan tana artii tana hojjechaa jirtuu fi bakka hundatti namni dheeraa siin jee si wajjin suuraa ka'uu fi sii kana akka qaalii taatetti jechuudha. Namoonni hundinuu si jaalatan bakka kana akka geessu namoonni dhiibbaa sii godhan eenyufaadha. Sagantaa tana keessatti akka maqaa isaanii dhoytuun barbaade. Duraan dursee ani obboleettii xiyyaana irratti qooda yaadannarra guddoodha. Maqaa isii? Munaa Maamad Jaamti. Hedduu kana jecha afaan itti hin qabdu. Abshir. Yeroo san keessatti wanni ishiin wajjin ta'e hin qabdu. Bultii ishii dhiiftee hojii. Abshir. Kan waa'ee ishii bitu bakka nu Abshir. Keenya waan hedduu garaa nama nyaata. Kun immoo ilaalcha hawaasaati. Rabbiin akka fedhetti nama uuma. Nama Rabbiin uume takka xiqqeessuu fi abaarsa Rabbiiti kuni maali jechuuf nama kana xiqqeessuutu rakkoo kana hunda dhiibbaa kana hunda obboleessa keenya kana irratti uume jechuudha. Dhiibbaan kun akka dhaloota kana booda dhufu namoonni viidiyoo kana daawwatan viidiyoo kana bakka hundatti sheer godhu akka hin dagan bakka hunda sheer godha addunyaa waliin gaha. Hanga isinii danda'ametti afaan biyya keessanii afaan feetanitti illee hiikaa
addunyaa guutuun gaa kun fakkeenya addunyaa guutuu fi dhaloota dhufaa dabraa hundaaf dabruu qabu waan ta'eef jecha jechuudha. Maaliif dhiibbaa guddaatu obboleessa kiyya kanarra godhamee hubachuu qabna jechuudha nuti akka ilma namaatti. Kanaaf gaafiilee takka takkaan gaafadhu keessatti miira keessa wanni isa galchee isa boochisaa jiru rakkoo dhiibbaa hawaasni isarratti uuman waan ta'eef namoota waan akkanaa godhan rabbiin jazaa isinii haa kafalu warroonni ilaalcha fokkotaa nama akkanaa kanarra qabdan jechuudha. Abshir obbo itti fufi. Obboleettii Jeemunaa Mahammad hedduun galateeffadhaa hedduu haadhaaf abbaa kiyyallee waa'ee galatti isaanii ibseen fixuu hin danda'u haadhaaf abbaan kiyya jechuun haadhaaf abbaa nama biraati adda bakka ilmaan waa'ee isaanii ibsee fixuu hin danda'u. Rabbiin si yaadhisu. Hedduun rabbiin haadhaaf aamina aamini ani obboleettii tiyyan irratti qoodan waan isiin naan ta'in. Abshir. Abshir. Kanaaf hedduun ishii galateeffadha hedduun isii jaaladha hedduu kabajaa qabaa fi rabbi haajaa ishii hundaa haa guutuu fi akkasumas akkan akkatti onnadee qaalii ta'eef beeku kana godhe obboleessa kiyya hedduu bakka waa'ee isaa akka nama ta'e kana godhe amma tokkicha kana keessatti akkaniif beeke dandeettii kana godhu kana godhe eebii promotion abbaas galamsoo hund akkana nama ta'e bakka namni hundi qaalii ta'e akkaniif qaalii ta'e akka fittofanne kana godhe galate isaan waa'ee isaa bakka ibsee abbaa kiyya yaamirra naa wayya. Okay, anilleen dhagaatiin ture abbaa Galamsoowud abbaas yookaan immoo AB promotion jechuun kan beekamu jechuudha. Abbaas kan si onnachiisa. Onnachiisee abbaa fiite caalta qaaliidha naan jee na jajjabeessee waan qabuun ifin na yaame yeroo sanis sodaataadha ifin gaqqaba ifin tuffadha dubartoota yoo nagareen dheessaa. Abshir. Deebii jechuun firan nama taasisee firan nagalchee jechuudha. Akkanan akkatti jabaadhee hojjedhu kana godhe abbaa kiyya yoo hin jennirra nama abbaas Abdunnaasir eebii promotion hedduu bakka waa'ee isaa galata isaa ibsuu hin danda'u. Akkasumas yeroo kiyya zammaanuu mix hedduu garuu adda fagaannus rabbiin akka fedhe qaba rabbiin bakka jirtutti haa ta'u hedduu neechaaf wanni isaan ta'e ni qabu. Akkasumas obboleettii tiyya seensee richoodhaa. Bakka dubartoota hamilee na godhee na jajjabeessitee natti dhiyaattee na hojii waan ta'uu qabdu hojii taatee na hojii waan ishiin hin ta'in hin qabdu diraamaalee keessatti illee gizee hojii taphannullee bakka dubartoota akkan dubartootatti dhiyaatu na godhe tokkoffaa ishiidha ammallee galata ishii ibsee fixuu hin danda'u. Michoo kofoo kaayattee. Seensee ta diraamaa ta mormara na kaayattee ta mormara na kaayattee footoon illee gama miidiyaatti illee gadi godheetiin jira hedduu galata guddaa na biraa qabdi akkasumas namoonni hedduun maqallee dha'uu baaddu namoonni hedduu na jaalatan hedduu na dinqisiifatan hedduu akka nan hamilee horadhee jabaadhee namoota biraatiif illee fakkeenya ta'u namoota hedduu jira namoota gara miidiyaatiin illee hedduu gama feesbuukiitiinis na jajjabeessanii dandeettii akkan guyyaarra dabalaa deemu kana godhanis hedduu naa galatoomaan jechuu barbaade galata namoota ilma namaa kana ibsee fixuu hin danda'u yeroo sanitti wantoota na qunnaaman na bira dhaabbatanii namoonni jajjabeessan hedduu galata isaanii fixee himuu hin danda'u rabbiin bakka jiranitti khayriin isaan haa qunnamtu isaan biraa jiraatu ammallee waan isaan barbaadan rabbi haa guutuuf jechuun barbaadeeti. Ammaan tan immoo hangaasi harkatti ani waggaa akkanii ta'a Galamsoowud irratti kan diraamaa daawwachuu ture jechuudha. Diraamaa babbareedaa hojjettaa hedduu hamilee qabdaa hawwiis qabda. Dhiyootan ammoo toora feesbuukii kee dheeraa magaalaa Galamsoo jedhuun namoota akka kiyyaatiif ilaalchi namoonni qabu ilaalcha gaarii miti waan jedhuutu anallee akkaan dhufee intarviis godhu kan na onnachiise tokko kana miidiyaan carraa isinii kannee namoota akka keessanii kanaaf waan guddaa akka hojjetu jechuudha. Barumsa hawaasaafis akka kannu gamanumaan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada anis gama kiyyaan ati immoo fuula duraaf karoorri kee maal fakkaata? Ani akkuma jettetti hedduu miidiyaa kee
miidiyaa hedduu dinqisiifadhu hedduu Roras YouTube galata isaa ibsee fixuu danda'u hedduu bakka waan injee hedduun jaalalaaf kabajaa guddaa sii qaba akkana namallee onnadee namoota akkana kanatti miidhaan akka hin geenye hojjedhuuf akkana goote ammallee rabbiin hajaate siif guutuu hedduu kabajaan siif qaba ani ifduun kaayyoon kiyya namoonni qaamaan miidhamanis ta'e namoonni akka kiyyaatis miidhamanii ganda keessa jiran abbaa fadhanii ol jiraatu hin danda'an ammas halkanii guyyaa wanti danda'amu karaa miidiyaatiin miidiyaan leen adda addaa ni jiranii namoota akkanaa bakka jirtanitti yeroodhaan hubannoo kennuudhaan yeroodhaan qaamaan dheexanii dubbistanii jajjabeessuudhaan akka dandeettii isaan qaban daran irratti idaatanii fi gorsa namoota biraatiif illee akka ta'u fakkeenyaaf namoota wantoota gammaa poostuu godha keessatti karaa feesbuukaatiin nam lamaa jira namoonni lamaa sun mana keessa dhokatanii ta'anii ati akkatti miidiyaa akkatti yeroo baaftuu hedduun gammadee namoota kan akkamitti argachuu dandeessaan ganaan jaanii jiru ammallee warreen miidiyaa kana hordoftan namoota akkanaa kana bakka jiranii baasuu qabna qaamaalee namoota san barbaanne lameen kanaa miti kana awleetu jira qaamaalee deemnee baafnee akka isaan qaalii ta'an mul'isuu qabna miidiyaan kan ummataati miidiyaan kan waatti nama barsiisan gara waan gaariitti nama yaaman kan khayriitti dalagan tanaaf gama keessaniin namoota akkanaa onnachiiftanii jajjabeessuu qabdanii bira dhaabbatuu qabdanii Roras YouTube ammallee gama YouTubaatiin subscribe godhaa fi jabeessaa yeroo jalqabaatiif namoota akkanaa baasee onnachiisee godhe waan ta'eef subscribe godhaa dirqama keessan ba'an jechuu barbaadeeti. Hedduu galatoomis jechuu barbaada. Kanaafuu yeroo naa kannatee gaaffii deebii kana fakkaatu na waliin godhuu keetiif hedduu galatoomis jedha. Atis galatoomee carraan kan ta'e na sosoo hedduu galatoom. Egaan jaalawwan keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan Roras Tube filannoo jaalawwan qaqqaalii jeenetiin jira. Sagantaan hanga ammaa obboleessa keenya Faisal yookaan ammoo Dheeraa magaalaa Galamsoo waliin taasisnee kana fakkaata. Sagantaa kana akka waan guddaa irraa bartan abdiin irraa qaba. Sagantaa kanatti aansee immoo wantiin qopheessu yaade namoota Dheeraa magaalaa Galamsoo wajjin wal beekan namoota isa beekan irraa yaada gama isaanii haga takka kaniin furadhee isiniif gabaasu ta'a. Kana daawwadhaa na waliin tura. Maqaan kiyya yaa'u kadhalootaa Toofiq Mahammadi garuu sooshaal miidiyaa irratti ani kana biyyoo yookaan immoo Itiyoo Oromoo Poost isaanii na beekanii yaa'u ani kana biyyootumaan. Okay, mee ani kan waa'ee Faisal irraa maal beektaa? Faisaloo ani yeroo hedduu yaa'u dhalataa biyya keenyaati. Warra magaalaa takka nama dhalatne. Dhaloota nutti aanee isaan dhalatanii haa ta'u haalli hawaasni keenyaa fi ilaalchi namoota akkanaatiif qaban if duuba hafaa ta'uun ni beekama. Haa ta'u garuu Faisaloon ammaan tana waan arra sadarkaa arra inni irra jiru yoo dubbanne Faisaloo jechuun nama dheerallee ani indaa'um gizeen isaa yeroo hedduu dabbaal mootii gaaraatiin jaan. Maaliif nama gabaabaa jechuun nama qalbiin yaanni isaa aqliin isaa nama gabaabaatu nama gabaabaa jaama malee nama yaanni isaa dabbaal mootii gaararra nama dheeraati Faisaloo jechuun namni wanni inni yaadu amma yeroo tokko naaf hima amma duraas yeroo lagarrus maal yaada inni waa takka Faisaloo namoota biraa normaal ta'u nama normaal ta'e wajjin garaagarummaa qabu jiru akka namni baratu baratee jira. Hojii mootummaatis seenee nama hojjetu artiinis as bahee nama ni daddaa jee hojjetee dandahuu isaa immoo nama agarsiisaa jiru. Nama fakkeenya warra akka isaa agartee mana keessa jijjiiran hedduu isaan qofaa osoo hin ta'in namuma biraatu hasilaa an dheeraa fi jee yaadu
nama fakkeenya ta'aa fi jiru Feesaloon. Ilmaa dheengadda gisee na wajji mari'atu maal jee yaadni isaa namoota akka kiyyaa kana walit jaareetiin jaarmaya faawundeeshinii tokko uumee akkaataa magaalaa Finfinnee haa ta'u magaalaa Adaamaatti illee mootummaan beekamtiin uukannee iddoo bal'aa tokko akka aksiyoonatti namoonni kun wal jaaramnee waa irratti hojjetamee waan saniin umman if jijjiiranii ilaalcha sanirree fuuldura hawaasa keessaa jijjiiranii ifirratti abdii akka horatan hojiidhaan agarsiisuun barbaada jedhee nama hanga kanatti tilmaama godhatee deemaa jirudha. Nama dheeraadha. Nama dabbaal mootii gaaraati caalu yaanni isaati. Gaara hundarra dheeraa nama caalu. Wanni amma dura jireenya keessa nama qunnamnus kaanis nama qunnamu kan hunda dabreeti Feesaloon arra nama namarratti hirkatee jiraachuu barbaadu miti. Nama namni akka isarratti hirkatee jiraatee namoota biraatiif illee hafuu danda'u. Nama agarsiisaa jiru wanni inni amma nuti nurraa barbaadus haala gartee namoota biraa kanaas ifi dhiyeessee baasee waan keessa isaa jiru kana gartee namoota manatti jiran hawaasa keessatti akkatti dhokatanii jiran san baasee ifatti hojiidhaanis jijjiirama addaa akka fidanii hawaasa biraatillee akka agarsiisaniin godha kajee san irratti karaa kanarratti nuti hundi amma gargaaruudhaafis akka nutis karaa kanarratti isa hojii dhaabbannu wanni barbaadu ani hanganuma jechuu barbaadeeti. Hedduu galatoomii Feesaloon yaada bal'aa nuuf dabarsiteef Feesaloon dhugaa wallaahi nama dabbaal mootii gaaraa nama jechuu ni dandeenya nama yaadni isaa dheeraati. Feesaloon hangaan wanti irraa bare guyyaa sadeen wajji jirru kana keessatti jaalala akkamitti ilma namaatiif jaalala kannan waan joon irraa bare wallaahi nama kana hedduu jaalata nama hunda sadarkaa mataa isaatiin yaama. Ilmi namaa hundi sadarkaa qaba. Kan sadarkaa fakkeenyaaf daabboon takka daabboo ta'uudhaaf namoota hedduu daabboo sanii wareegama kafale. Maaliif faabrikaan maashina daabboo tolchees hobatti kan madaabaraa tolchees hobatti gabareen wanni qamadii qottees hobatti namu akkasitti jechuudha. Namu gatii mataa isaatiin daabboo sana daabboo godhe jechuudha. Kanaafuu nama hunda gatii isaatitti nama yaamu gatii isaatitti nama kabaju Feesaloorraa kan hin bare kana hedduu galatoomi yaadana. Anis karma faana Roras tuubiin ilaalchisee wanni ijoo barbaadu yeroo YouTube bannu ani wanni na bashannansiisu wanni barnoota irraa na argisiisu Roras tuubi. Kanaaf warreen gartee Facebookaanis nu hordofan Roras tuubi share subscribe godhuudhaan ittiin bashannanaa ittiin baradhaa ittiin bohaaraan jira galatooma isinis. Hedduu galatooma. Egaa daawwattoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan Roras Tube filannoo jaalloowwan qaqqaalii daawwachuu keessaniif hedduun isin galatoonfachuu barbaada. Yoo Rabbi jedhe Feesaloo wajjin hojii diraamaa ta'e isin nurraa barbaadda san hanga takka isin as daddarbuun isin oolu fuula duraaf team work waan ta'e takka nutis fuula dura team workiidhaan waa hedduu takka dalaguudhaaf hawwii guddaan qaba. Wanti kophaa fiiganii fidanii jiru tiimiidhaan akkamitti hojjenne aartii keenya guddisnaa waan jedhu mataa keessa waan deemaa jiruuf kanaas itti oofuudhaaf hawwii guddaan qaba. Sagantaan keenya har'aaf kana fakkaata. Hedduun isin jaaladha. Viidiyoo kana like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isinin jaaladha. Bye bye.